jira bitamir galaalatu tunurra jira adha ijoolleen oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaa tolee galluun maaltu jira tooftaa namatti tolee galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaani itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa walii galu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira yoo tana goone hoo oromoon oggaa 150 rakkate san 150 illee din bulcha gonkumaa oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa warri nagaa nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala oromoo nagaa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati oromoo nagaa haa buufnu oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa Uummanni ijaarsi hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa fi deeggarsa godhaa jiru cimsee akka itti fufu gaafatame baatiiwwan 5 darbanitti galiin birrii miliyoona 300 fi miliyoona 58 hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa fi walitti qabamu waajjirri qindeessaa hirmaannaa uummataa hidhichaa beeksise hojii raawwachiisaa itti aanan damee hirmaannaa uummataa fi piroojektota misooma waajjirichaa obbo Warquu Gaangul galini birrii miliyoona 300 fi miliyoona 58 ol baatiiwwan 5 darban filmaatawwan garaagaraan sochii godhameen walitti qabamuu himamee jira. Uummanni ijaarsi hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa akka milkaa'uuf deeggarsa gama hundaan taasisaa jiru cimsee akka itti fufu waamicha dhiyeessaniiru. Hojii magariisummaa Itoophiyaa milkeessuu keessatti Ovid Real Estate gahee guddaa bahachaa jira jedhame. Ovid Real Estate projektii caakkaatti ijaarsa Real Estate birrii miliyoona 20 oliin eegalchiisee jira. Jaldeessa Bakasaa Mul'ata misooma jedhu qabatee kan hundaa'e dhaabbanni ijaarsaa manneen Ovid Real Estate waajjira ministeera muummee waliin ta'uun projektii caakkaatti manneen 2300 olii hojjechaa jira. Dhaabbatichi manneen gamoo lammiilee jireenya gadaanaa fi jiddu galeessaa fi ijaaruu eegalchiisee jira. Ijaarsa Real Estate saffisuun manneen marsaa lamaanii waggaa 3 haga 4tti xumuruun fayyadamtoota fi dabarsinaa kan jedhani hojii gaggeessaa Ovid Real Estate Injiinar Muluqen Mitikuu dhaabbanni isaanii namoota jireenya gadaanaa fi jiddu galeessaa safi hojjechaa jiraachuu himan. ኦቪድ እንደሚታወቀው በዋናነት ማዕከላዊና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ነዋሪዎች ያማከለ ቤቶችን ነው በመስራት የሚታወቀው። ኦቪድ akkuma beekamu lammiilee jireenya gadaanaa fi giddu galeessaaf xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjeta. Kana dhugoomsuuf projektii caakkaatti manneen teknoolojii ammayyaan ijaarsisuun fayyadamtootaaf ni kennina. Manneen kunneen kaaree 60 dhibbaa hanga 143 abbaa ciisicha 3 kan hammatudha. Projektiin caakkaa hojii magariisummaa Itoophiyaa milkeessuu keessatti gahee guddaa qabaa kan jedhan immoo walitti qabaa dhaabbata Ovid Real Estate Aabbi Yoonaas Taaddasaati. Projektichi caarraa hojii bal'aa uumuun jiruu fi jireenya lammiilee fooyyessaa jiraachuullee himani. የጫካ ፕሮጀክት በዚህ መልካም አየር ባለውና ውብ በሆነ ከተማችን የሚገነባ የቅንጦት አፓርትመንት ፕሮጀክቲን ጫካ ኢዶ ጅሬኛፍ ሚጀታ ለፈ ኦልካአ ቅሌንሰነ ማህወቱ እረቲ ኢጃረማ ጅራ ፕሮጀክቲን ኩን ቅንዶምነ ቆደ ፍረቶተ ሄዱን ከነ ሆጀተማ ጅሩ ዮተኡ የሮ ጀደመ ከሰቲ ኢሞቱ ሙሩፍ ጀባኔ ሆጀና ከነ ከሰቲ ኢሞ ዋጅሪ ሚኒስቴር ሙሜ ቆደ ጉዳ ቀባ manneen ijaarsii jalqabame kunneen iddoo gabaa oolma daa'imaanii fi oolma dargaggootaa kan qabu ta'uun ibsamee jira. Projektiin caakkaa magaalaa wattu gochuu fi kan hojjetamaa jiru ta'uu kaasuun Aabbi Yoonaas halkanii fi guyyaa hojjechuun manneen abbaa darbii 18 waggaa 3 haga 5tti birrii biliyoona 20 oliin ijaarsisuun fayyadamtoota fi akka dabarfamu himanii jiru. Qonna magaalaatiin qaala'insa gatii oomishaa yeroo ayyaana mudatu hir'isuun
danda'amu waajjirri qonnaa magaalaa Hoolataa beeksise. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Tasfaayee Balay gabaan dilbataa gandoota hundatti hundeeffameeras hawaasni fayyadamaa jiraachuu himanii jiru. Bulchaa Nagaraa gabaasa dabalataa qaba. Bulchiinsa magaalaa Hoolataatti xiyyeeffannoo qonnaa magaalaatiif waggoota dhiyoos kennameen fayyadamummaan hawaasaa olaanaan mul'achaa jiraachuu waajjirri qonnaa magaalichaa beeksiseera. Qonna gannaa bara darbeetiinis lafti hektaara 3,000 ol uwwisuuf danda'amudha. Itti gaafatamaan waajjira qonna magaalichaa obbo Tasfaayee Balaay FM Finfinneetti kan himan. Aanaalee godinaalee qonna babal'aa qabanii magaalaa Hoolotaa keessattis hojii qonna gannaatiin lafa hektaara 2,462 qonnaa inni karoorfanne garuu potenshaala adda addaa waan qabnuuf tokkoon manneen barnootaa keessatti lafti yeroo dheeraadhaaf lafa ba'aa ture jira. Dhaabbilee amantaa biratti lafti akkasumatti lafa taa'aa ture jira. Investimentiin adda addaa lafa fudhatanii garuu lafa sana hin misoomsine. Waliigalteen isaanii sababa adda addaatiin addaan citee lafa jira. Sana potenshaala keenya duubnee lafa hektaara 3,063 ta'u qonna gannaa bara kanaatiin uwwisneeti turre. Gama horsiisa horii fi kanniisaatiinis xiyyeeffannoo kennamee hojjetameen jijjiiramni mul'achaa jiraachuu kan dubbatan obbo Tasfaayeen waqtii ayyaanaa dabalatee yeroo kaanittis gabaan tasgabbaa'aa ta'e akka jiraatu qooda baachaa jiraachuu nuuf qoodan. Lukkuun bal'inaatiin hin oomishama, killeen bal'inaatiin hin jira. Tasgabbii gabaa keessattis gahee isaa baateera jenna. Guyyaa ayyaana magaalaa Hoolotaa keessa yoo dhuftan oomishtoonni lukkuu kan lukkuu foonii jechuudha. Birrii 200tiin birrii 300tiin ayyaana irratti lukkuun konkolaataatiin fe'amte magaalaa Hoolotaa keessatti iddoo garaagaraa irratti gurguramti. Oomisha bal'aa waan jiruuf jechuudha. Killeen birrii 7 birrii 8tiin yeroo ayyaana tasgabbii gabaa keessatti qooda isaanii baachuuf diskaawuntii akkasiitiin gurguramaati jira. Aannanii Hoolota keessatti bal'aa beekama. Aannan qulqulluu ta'e hawaasa naannoo fi hin dhiyaata. Oomishuma qonnaa magaalaa kanaan gabaa tasgabbeessuuf jecha gabaan dilbataa kutaalee magaalattiitti hundeeffamee gatii madaalawaadhaan oomisha garaagaraa dhiyeenyatti dhiyeessaa jiras jedhan. Gandi hundumtu Sanday Maarketii tokkoof isaa ol qaba. Gabaa sana keessatti kuduraa fi muduraan adda addaa oomishti adda addaa achumatti dhiyaata. Gatii madaalawaa ta'eetiin tiraanspoortii koostii hin qabu ganduma isaa keessatti Sanday Maarketiin jira waan ta'eef isa kana hin dhiyeessa. Kun gatii suuqii irratti gurguramu yookiin suuparmaarketiitti gurguramu irraati gatii baay'ee gadaanaa ta'eetiin kan dhiyaatu jechuudha. Fakkeenyumaaf avukaadoo kiiloo tokko suuqii yoo deemte birrii 100 haga birrii 80tti gad bu'ee jedhamee gaafa yaadamu hin gurgurama suuparmaarketii kamiyyuu magaalaa kana keessa yoo deemte. Oomishtoonni keenya kan qonnaan bulaa garuu avukaadoo kan oomishan magaalaa keenya keessa jiru waan ta'eef avukaadoo kiiloo 3 birrii 500tti magaalaa keenya keessatti gurguru jechuudha. Sagantaa qonnaa kan nyaata koo boroo koo irraa jedhu mootummaan diriirseenis magaalichatti jiraattonni sirnaan hojiirra oolchuudhaan ofirra darbanii gabaaf dhiyeessaa jiraachuu kan himan obbo Tasfaayeen lafa xiqqaa qaban irratti gorsa ogeessaa fudhachuudhaan kuduraa fi muduraa garaagaraa oomishaa akka jiranis himu. Gandoolee qabnu ganda 8 keessa almost gandi 5 hojii qonnaa karaa guutuu ta'eetiin hojjetu jechuun ni danda'ama. Kuduraa fi muduraan bal'inaan oomishama. Magaalaa keessa ta'e kaaree meetirii 400-500 irratti gosa 31 namni qabu jira magaalaa keenya keessatti jechuudha. Dinagdee isaa kan inni ittiin gaggeeffatu, maatii isaa kan inni ittiin gaggeeffatu achuma keessaa jechuudha. Namni yoo xiqqaate dallaa isaa keessatti lukkuu qaba, horii aannanii qaba, kannisa qaba, kuduraa fi muduraa, raafuu, maramaa, goommana gurraacha, kaarootii, qayisirii maal jedhamu kana waliigala isaa hin qaba. Karaa guutuu ta'eetiin tokkoon ofii masaayyuu maatii isaa waan sirrii ta'e nyaachisuu keessatti qooda mataa isaa danda'e qaba. Inni biraa immoo gabaa tasgabbeessuu keessatti iddoo olaanaa qaba. Qonni magaalaa bu'aa guddaa argamsiisaa jiraachuu kaasanii xiyyeeffannoo fi deeggarsa barbaachisaan bulchiinsa magaalotaatiif kenname irratti hojjetamuu qabaas dhaamaniiru. Mootummaan naannoo deeggarsa bal'aa ta'eef xiyyeeffannoo adda ta'e qonna magaalaa fi kennee jira. Biiroon qonnaa irra hordofiif deeggarsa adda addaa taasisaati jira. Kana faana wal qabatee hojiin keenya duubatti kan deebineef fayyadamummaan hawaasaa ammarra gahee kun iddoo amma gaheerra akka hin dhaabbanneef dhimmoolee hudhaa ta'an dhiyeessiiwwan adda addaa faana wal qabatee sadarkaa keenyatti dhiyeessuun hin danda'amu waan ta'eef biiroon qonnaa fi qaamni dhimma ilaalu yerootiin xiyyeeffannootti kennee akka nuuf dhiyeessu gaafanna.
Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee.